La bala de un M16 sale disparada a 3.510 kilómetros por hora. Vuela más rápido que la velocidad. jedhameeti dubbatamaa jira. Egaa gara Hindiitti yoo dhufnu odeeffannoo baankii cabsuu Hindii keessatti egaa odeeffannoo kana kan dhagahame Maniist fiilmichi erga ba'ee ji'oota tokko booda Salir, tirar el dinero, disparar al suelo o a cajarro y volver. Kam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya chaanaalii Dilshootiyuu hundi keessaniyyuu egaa har'a odeeffannoo dhugaa ta'e isiniif qabadhee dhufe keessumaafiyyuu dhugaa dinqisiisoodha kan har'a isiniif qabadhee dhufe. Egaa haaluma oduutiin isiniif qabadhee dhufe viidiyoo kana akka jaallattanii fi akka dhaggeeffattan abdiin isinirraa qaba. Egaa viidiyoo keenya laayik gochuudhaan jalqaban isin jedhe egaa har'aan tana waa'ee Money Heist fiilmii jaallatamaa fi daawwattoota baay'ee argatee fi sababa isaa dhiibbaaleen baay'een kan dhufan keessumaafiyyuu immoo fiilmichi kan beekamu hannaanii baankii cabsuudhaan keessumaa sijinii ta'an irratti immoo iddoo baankii warqii ammas deemanii cabsuudha. Kanaaf kan kana wal qabatee keessumaafiyyuu dhiibbaa qabaachuu isaa biyyoota inni sababa fiilmii kana biyyoonni baankii cabsan jiranii kan kana wal qabatee odeeffannoo baay'ee isiniif qabadhee dhufeera. Egaa dugda duuba baakgiraawundii Money Heist duuba maaltu jira isa jedhu chaanaalii kanarratti kan argattan ta'a. Viidiyoo har'a isiniif qabadhe keessatti Money Heist fiilmii jaalatamaa ta'uu isaa keessumaafiyyuu immoo dugda duuba waraabbiidhaan duuba maaltu jira isa jedhu odeeffannoo guutuu isaa isiniif qabadhee dhufeera. Chaanaalii kan subscribe gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana yoo jaallattan share taasisaa. Egaa Money Heistiin Profeesar namni kaarakteera guddaa taphate Profeesaricha san jedhameetu dubbatama. Egaa akkuma fiilmicha irratti daawwattan isinilleen namoonni ilaaltan namoonni ilaalu yoo jiraatan immoo akka ilaaltan kabajaan isin gaafadha. Maaliif viidiyoo baay'ee jaallatame. Keessumaafiyyuu yuutuubaroota kan akka keenyaatii miti kan dinqisiifate nu qofa miti. Stephen Kingii fi taphataa kubbaa miilaa Neymar jaalala isaaniif qabaniirraa kan ka'e maaskii akka isaanii godhachuudhaan karaa gubbaatti yeroo deeman argameera. Egaa jaalala isaaniirraa kan qabu jechuudha. Biyyoonni jaallataman amma Money Heist jalqaba irratti Spain keessatti qofa fudhatama argatee ture. Haa ta'u garuu daawwattoota baay'ee argachaa hin turre yeroo jalqabaa sanitti. Haa ta'u hamma ta'e tokko daawwattoota argatanii isaanis sijiniitti aanuu baasaa turanii. Haa ta'u Netflix isaaniif dhaabbata galata qabudha. Maaliif Netflix gara Ameerikaatti maqaa jijjiiruudhaan maqaa jalqaba Laakaasaa de Papel kan jedhu gara Money Heist jijjiiruudhaan Ingiliffattis hiikuudhaan egaa daawwattoota akka argataniif gara biyyoota Ameerikaa kana fidee miidiyaatti as baasee jechuudha fiilmicha kana. Egaa fiilmichi kun egaa achitti ba'ee osoo beeksisan baay'ee hin gaafatin baasee baay'ee osoo hin gaafatin biyya hunda wal ga'uu danda'e jechuudha. Egaa Money Heist biyyoota baay'eetti kan daawwatame erga gara Ameerikaa deemee egaa Netflix harkatti qabate booda jedhama. Egaa Money Heist biyyoota jaha keessatti seeraan jaallatama. Qixa sirriitiin jechuudha. Biyyoota jaha keessatti Faransaay, Xaaliyaan, Arjentiinaa, Biraazilii fi Poortugaal keessumaafiyyuu immoo Ameerikaa fi Turkii keessatti seeraan sijinii taanullee kan ba'aa jiru akka hawwiidhaan eegaa jiru dubbatanii. Keessumaa immoo gara Faransaayii fi aga Iraaqitti rakkoo guddatu ka'e. Maaliif yeroo tokko fiilmiin Money Heist jedhamu akka dhaabbatu hooggantoonni achi dubbataa turanii. Haa ta'u garuu yeroo tokko guyyootaan haga muraasa ta'e tokko dorgamanii ture. Garuu immoo rakkoo baay'eetu ka'e hiriira baay'eetu taasifame fonqolcha baay'ee taasifame Faransaay amma Iraaqitti. Egaa fiilmiin kun jaalatamummaa innaa qabutti daawwattoota baay'ee argate miiliyoonota kan lakkaa'amanii inumayyuu jaalala isaanii qaban baandii alatti dhaabuudhaan muuziqaa Beelaa Chaaw isa jedhu kana sababa sanii fiilmiin daawwatamaa ture Money Heist ture. Money Heist namni hin daawwatin hin jiru, namni hin jaallatinis kan daawwate hin jaallatin hin jiru jedhameeti dubbatamaa jira. Egaa gara Hindiitti yoo dhufnu odeeffannoo baankii cabsuu Hindii keessatti egaa odeeffannoo kana kan dhagahame Money Heist fiilmichi erga ba'ee
ji'oota tokko booda akkasumatti fakkaata akka odeeffannoo argatetti ji'oota tokko booda baankiin kun cabuun isaa dubbatame. Sababni isaas wal fakkeenya maneessiidhaan wal qabatetti maaskii isaaniis akka fayyadaman ni dubbatama. Egaa Hindii keessatti baankichi cabuun isaa ni dubbatama. Hindii qofa miti. Inni Hindii sun baankii guddaa ta'uudha malee kan dubbatamu Hindii qofa miti. Gara Afrikaa kibbaatti keessumaaf immoo gara Ameerikaa keessattis baankiileen xixiqqoon Spain keessattis baankiin innuma biraatiyyuu inni cabee jedhameetiin yeroo itti dubbatame jira ture. Haa ta'u garuu fiilmiin kun jaallatamaa ture. Keessumaa karaktera kan taphatte Tokyo intali jedhamtu akkuma egaa namoonni viidiyoo ilaaltanii yookaan ammoo kan viidiyoo ilaaluus barbaadan kan kana booda ilaaltanis ni ragaan achirra jira. Egaa Tokyoon fiilmicha akka seenatti eegalte jalqabumayyuu seejinii jalqabaatira. Akka seenaatti eegalte Piroofeesarichi immoo walitti qabaa karakterichaati ilmayyuu jalqabaa akka jalqabaatitti kan eegale Piroofeesaricha. Keessumaa immoo yeroo jalqaba xumura irratti baankii dhiyaataniitiin uummataaf bittinneessan sanitti waraabbiin nu rakkise jechaa turan dokumentariin daawwachaan ture. Haa ta'u waraabbiin isaan rakkisee ture. Egaa baakgiraawundii waraabbii boodaatiin egaa kan isiniif qabadee fedhe dhugaa dinqisiisuudha. Egaa chaanaalii keenya Dilshot Tube subscribe gochuun raafatinaa chaanaalii viidiyoo kana jaallattan ta'e laayik godhaa. Chaanaalii koo subscribe taasisaa. Egaa maallaqa san bittinneessuudhaaf rakkatanii ture. Carraan lammata bittinneessuu sun itti ulfaata. Kanaafiyyuu immoo qixa sirriitiin sirreessanii waraabbii sirriitti waraabuu qaban ture. Yeroo sanitti namoonni baay'ee maaskii fi uffata diimaa san uffatanii gadi ba'anii turan. Yeroo sanitti carraa sanatti fayyadamanii bittinneessuu ture. Kaameeraa baay'eetu nu barbaachisa ture jedhanii egaa jijjiiramni qilleensaas baay'ee rakkisee ture. Daayirektarichi garuu haala bareedaa ta'een waan kana bahee jira. Nama rakkisa ture qilleensi yeroo aduu ni jira yeroo kaan immoo diimessa ta'a viidiyoon gurraachi ta'a yeroo tokko fuulli namaa kun egaa bifti jijjiirame jechuudha akkuma aduun duumessa ta'e yoon ta'u kanaaf nama rakkisa ture. Haa ta'u garuu akka ta'utti gooneerra milkeessineerra. Egaa manis yeroo jalqaba Spain keessatti bahu jalqaba irratti yeroo sijinii jalqaba Spain keessatti guutumaan guutuutti waraabbiin achuma ture. Garuu achirraa babal'ataa dhufeera. Egaa jaallatamee egaa gara miidiyaa Ameerikaatti dhufe Ameerikaarraa immoo afaan Amaariffaan hiikameera. Afaanota garagaraa Hindiidhaan hiikameera. Turkiidhaan hiikameera. Egaa afaanota baay'eedhaan hiikamanii daawwatamaniiru. Osoo kanan ta'een tura maallaqa gaasa argachaa turre. Haa ta'u garuu amma tokko milkoofni jedhanii yaadaa turani. Haa ta'u garuu sana booda dachaa 10 baasii irratti baasanii hojjetan jechuudha. Kutaalee itti aanan hojjechuudhaaf dachaa 10 maallaqa irratti baasan jechuudha. Dachaan inni jalqabaatiyyuu maallaqa guddaa fudhatee yaada. Egaa hamma maallaqaa san dokumentaricha keessatti argachuu baadhus odeeffannoo ani argadhe maallaqa kana dachaa 10 itti baasanii fiilmicha hojjechuu isaaniiti. Egaa sababa koronaatiin addaan citee turuu danda'a garuu immoo sijiniin kunniin itti aananii akka dhufan abdiin eegama. Egaa keessumaaf immoo wanti adda isaan taasisu fiilmii kana maneestiin maalidha appiliit godhu yaadni kun xumuramee hin jiru. Barraayitiin hin xumuramne karaktaricha jechuudha. Egaa yaadni tokko bareedaan dhufee jedhanii yoo yaadanitti osuma hojjechaa jiranii dhaabbataa miti jechuudha. Dhufeedhanii yoo namni sun akka asitti akka afaaniin wal hubachisuuf yaalu kana miti. Achitti barreeffamaan wanni hundumtiyyuu kan walii galanii egaa yaada kana dhiyeeffatee dhufaa namni sun egaa waraabbii san keessatti jechuudha sa'aatii fudhatanii wanta fooyyeetiin wanta bareedaadha yoo ta'e immoo daayirektarichi waan diduuf hin qabu fudhateeti viidiyoo san keessatti hin galchu viidiyoochi bareechuudha. Egaa ijoolleen aktoroon achirratti hojjetanis baay'ee kan nama dinqisiisanii fi dandeettii guddaa qabanidha. Keessumaa immoo yeroo itti warqii baqsaniitiin hanna hojjetan yeroo itti bishaan guutaniitiin ba'uuf miliquuf jedhanitti maallaqaatan jechuudha. Yeroo sanitti injiinarri bishaanis qaxarame yeroo immoo warqii baqsan sanittis hojjettoonni waa sibiila tumtuumam kunniin qaxaramaniitti turan kan hojjetamaa turan. Egaa baasii guddaadha kan isaan baasan garuu immoo bu'aan isaa eessuma 10 miti dachaa 20 ta'a jedheen amana. Egaa viidiyoo baay'ee yookaan immoo fiilmii baay'ee jaallatamaa ture. Manis odeeffannoo hamma kana isiniif qabadee dhufeera. Egaa chaanaaliin Dilshot Tube odeeffannoo
odeeffannoo dhugaalee dinqisiisoo fayyaa teekinooloojii miidhagina bohaartiif bashannanas dabalatee kan isiniif qabatee dhufuudha. Yeroo hundayyuu viidiyoo kana yoo jaallattan ta'e ammas irra deebiidhaan laayik gochuun irraanfatina sheer gochuudhaan maatii keessa hiriyoota keessan biraan gahaa kan maatii keenya taatan hundi keessaniyyuu waan waliin turtaniif galatoomaa amma maatii keenya isin waliin ture gammachuudha. Chaayinaal kan kun subscribe gochuun irraanfatina viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a.